Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota YouTube chaanaalii Sabboontuu Dambidolloo jalatti argamtan hundumti keessan jira jirtu bakka jirtanitti nageenya Rabbii isin faana jiraatu. Annagaa kooti galanni Rabbii faa ta'u isinis nagaa fayyaa akka taatanii abdiif amantii guddaan isinirraa qaba. Akkasumas warroonni maatii naaf hin taane seenaatii maatii naaf ta'a walaa jajjabeessinu walaa gargaaruu kutaa fi amantiidhaan waliin qoodinaati. Maatii waliif haa taanu isiniin jedha. Akkasumas warroonni maatii naaf taatanii jirtan immoo galatoomaa galata guddaan biraa qabdu. Rabbiin isin eebbisu bakka jirtanitti nagaa fayyaa naa ta'a. Baay'ee isin galateeffadha, baay'ee isin jaalladhaan isiniin jedha. Guyyaarra maal qabattee dhufte yoo naan jettanii obboleettii koo tokkoon piraankii godha jechuudha. Piraankiin godha takka piraankiin hojjennee yuutuubii koonni suni moobaalii isa kanarratti naa darbuu dide jechuudha. Inni kanaan hin banadhee ture duraanii moobaalii kanaan hin banadhee saamsingiidha. Inni sunis saamsingidhuma garuu xiqqoo guddaadha malee inni kuni achirratti naa darbuu dide jechuudha. Tureeras immoo isa booddee naa ta'uu dide bakka viidiyoo naa waraabuu dide inni achirratti dabarsa jennaan na dide achumarraan naa raabane. Sabiskiraayibii isin kadhachaa jiraatii rabbiif jedhaatii sabiskiraayibii naaf gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Obboleettii koo yeroo jalqabaatiif piraankii isin beektu isiniin jedha. Piraankii namni hojjetu hin beekti garuu piraankii taatee hin beektu. Ani immoo yaada barbaadee fidadhee jaarsa seeratti piraankii karaa jaarsaatiin itti dhufa jedheetanii yaada jechuudha. Meen afaana tura waa isheen jettu ilaala. Jaarsi kee jaartii qabaa, jaartii jana jedhanii ati akkamatti hin beektu. Amala jaarsa keetii akkamatti wal dhaalte biyya faada walte maatii isaan gaafattu biyyaallee jaartii qaba jedhanii as keessaallee hin jana jedhanii ati maalumaaf calleef ta'e balaatti buusame waa isin jettu walumaan laalatan dawwala inshaallah tolchuu kaameen ilaala kaafte arabiyyuu gidduutti na waamte. Hello. Eeyyoo. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullah. Akkam nagumaa? Nagaa miti akkamati? Nagaa alhamdulillah. Akkamatti fayyaa keeti? Nagaa koota akkam? Nagaa kunoo jiruuf jireenya akkam? Bareeda bira maaf baddar? Maashaallah. Har'a xiqqoo hojii mannatti baay'ate innaan hin badee malee jira akkamati? Nagaa kooti hojii. Maal hojjetta? Antaa jira. Maashaallah bareedaadha. Gara akkana hosim jedhee mansii dawwalee. Saniifanii akka biree nagaadha rakkoon hin jiru. Wallaahi nagaadha rakkoon tokko illee hin jiru. Soddaa fe'e kam hin dawwaltaafi? Hin dawwalaa fila kana manaa dawwalee jira. Nagaadha rakkii rakkoon hin jiru nagaadha miti? Lakkii ibboo nagaa isaati rakkoon tokko hin jiru dalagaan warra jira. Nagaa taanaan bareedaadha gaa. Waa si gaafadha deeni. Maal na gaafatta? Nagaadha. Lakkii nagaadha wooma si gaafadha jedheen sodaadde dhiiseen beektamoo hin beektuu. Jedhee man shakkee gara makoottii qabaddee har'ammoo nan baafadha deema futtaafachaa gara beekta boode. Maal nagaadha miti maal na gaafatta? Maal? Lakkii waa'ima soddaa si gaafachuu barbaade. Maal ta'e? Lakkii homaan taane maali soddaan kunoo waa biyyaa qabadhanii ati waan nageenye. Haa? Waa biyyaa qaba jedhanii soddaan ati hin nageenyeen jedhe ani soba ta'ee dhugaa ta'ee hin beeku ganaa adda baasee gaafadhanii qophaa'ee jiraanu. Waan akka maalii boo? Jaartii biyyaa qabadhanii fuudhe biyyaa kaa'ee dhufedhan. Aasaa kana isaaf itti dhugaadha moo soba dhibbachaa akka ga'u? Lakkii namuma biyya isaanii nama ollaa isaaniitiyyuu natti mee mucaa ijoollee lamayyuu qaba jedhanii namuma naannoo natti mee. Gudii qabda bu'ee isaaf itti aasaa kana garuu. Lakkii ati quban qabdu moo akkamii waa hin shakkitu ati hortini silkii dawwalu kana duukaa hordofteen ilaaltu? Lakkii bu'aan akkasii takkaas hin nageenye nama isaas immoo fakkaatu gizeen daaraa nama isaan fakkaatu matu hin beekne gaa.
beetti qoradheen haala baatee isaa dhageesse garuu addaasaa kana dhugaa dubbattamu soba dubbachaa akka galuuti. Lakkii maalan soba dubbaddaanii sobu waan namarraa dhagee naasee malee sobaan jiru. Yaasii ololaa buufaa jirtumoo ololaa buufaan jirtanii ni Lakkii olola miti waanuma dhugaadha. Mee kokkoradhuu ilaali anis immoo kokkoradhee ilaala. Lakkii bu'aan qoraddu sin qabu kana waan qoraddu sin qabu bu'aa isaa kanaan dhugaatti furaddu ani nafanu amma waa tokko hagan ija kootiin argee yookiin gurra kootiin garuu akkasitti harka garuu ani momman ija kootiin argutti waa nama dhuga. Situ nama nu malee maalinnoo as keessaa iyyuu hin janajjanadhanii situn beeku malee. Bu'aa isaa akkasii naasee daabboo isaa ta'e waan akkasii haa jira waan jira hin qabu cubbuudha wallaa'e cubbuu sirra kaa'uun hin ta'u. Moo abbaa koo ati hin beektu waanuma tokkoyyuu ati hin beektu cirumayyuu hin beektu ati qorattees hin ilaaltu isas akkuma intiniitti gadhiifteerta malee hin shakkitus yoo wal shakkan malee hin ta'u as keessaayyuu dhalaa baay'ee janajjanadhan dhaga'eeraan. Yaasatti kana isaa feetti. Nan dhaga'e of eeggannoo godhate of eeggannoo cimaa godhe laa'ii. Maaliif beekate ree waan irratti argina isaa fitte haa toltate waggaa amma kana waliin jiraannee isaa fitte kan. Lakkii Hawaa tokko irratti dhaga'een beeku baran. Lakkii an dhaga'een jiraati ati waanuma fedheef iyyoo of eeggannoo godhiitii ilaali malee hin ta'u dhiira amanuun hin ta'u dhiira biyya kanaa tamantee akkasitti giddillishii dhiiftee jirta. Yaa waan tokko waanuma kana eessaa fitte eessumaadhaa fitte kana eessaa dhageessee dhuftee kana waan akkasii akka hawaa tokko irratti dhaga'een beekuun silkii haasee inni haasaa wajjin haasaa immoo silkii isaas immoo nan beeka. Lakkii ani akka taartuuf miti aartee sin gaafatiniiti. Silkii gaafadhu eegaa nan gaafadha. Maldina kanaan jiru eessaa akka fitte nu gaafadha wallaahi bakka fitte garuu hin baaftamu. Lakkiin gaafatiniiti ati akkasumatti lakkiin gaafatinaa nuunan gaafadha hin gaafatin. Maaliifatti gaafadha maali fitte natti hin ta'e ani moonni waan gaafadha erga waan akkasii jiraate biyya akkas ta'e asii jala janaam naamni maaloo. Ati of eeggannoo godhi malee inni sirriimatti janajjanadhani ati hin beektu silkii isaa qorokkortee inni hin beektu ati akkasumatti dhiiftee jirta faduulii goote. Yaa waan xiqqoo mana namaa walitti naqee mana namaa diiga akkasitti naasee na gaafa hawaasa tokko haasota garuu adda baafadhaati eessa akka dubbiin kun ka'ee bakka itti xumuramu ilaalaa haasa'aa maleessa calluma jettanii kollola dafuufinaashii. Ani akkasii wal loltaniif iyyuu miti ati hin gaafatiniiti amma ofirraa dhiisiiti silkii masaafatta shiilaali suuraa dhaltuufaatu guutee jiradhanii suuraa dhaltuufaa tuktukii irra keewwata jedhanii otooti jirtu maaliif suuraa dhaltuu tuktukii irra keewwatanni. Waa'ee tuktukaa isaa dhageessati tuktukii dhimma isaa inni yookiin tapha gaddiifataa yookiin waa biraa gaddiifata malee tuktukii yoo ta'e isa sin akka jettan kana. Suuraa irra keewwate san adadiyyuutti erge eeggates akka jechaa turtan. An dhaga'een jira waa'ee suuraa sana rakkoon qabu si gaafadhee jennaanuu lakkii suuraan asitti ergee beekamarra keewwatee naan jettee naan innis amma gaafuma haasofnuyyuu nama wajjin gaafa haasofnu inni lakkii mucaayyuu ijoollee lama biyyaa qabaa see goomsa seen hin beektu maaliif goyoomtii obboleettiin kee gorsiinaan jedhan anis gorsuudhaaf innuuf adaraan gowwoominiiti of qabaa deemi malee jaarsa kee diigisiin jechaan jiru of qabaa deemi. Yaaboo gaddi galladinaati ani alii yoo ta'e galibbatti beeka amala isaas nan beeka har'a waggaa meeqa waliin jiraachaa tokko maal taate keessaa fitte naasa akkanaaf maal taate maamataa nama naannessitu. Amma naariniiti haariin qabuuti garuu qoradhuu malaali malee duratti bilbilii qoradhuu laali isan gaafa garuu isee takka naan jedheen jedhiniin. Isee takka naan jedheen maandiree waan akkasitti qabutti nama diigu bar isan moo inni baadiyyaatti sababa nama nuuf yaanaasaa nama hagaan ijaan argutti hamman ija kootiin argee waan kana murteessuus hin danda'u in amanus abadan alii immoo nan beeka dhibbatti. Inuma amantaa amma jaarsa kee kana. Wallaahi nana mana dhibbatti. In shakkitu namni biyya ormaa jiru biyya arabaa jiru kunoo dhalaa meeqa guutee jira dhalaa kana janajjanadhani ati akkamitti amanuu dandeesse biyyoo nama. Wallaahi nana mana amala isaa tapha kan beekuuf nana mana dhibbatti laala alii waan akkasiin godhu abadan. Egaa dhimma keeti bakka gara baheette bahu ana maqaa koo nanna'inii isee takka jedheen balaa natti buusu soddaanan illee nan sodaadha. Situ fide baraasaa kana situ fide nama biraarraan dhageenye sirraan nagaa akkamaniin jedhu akkamaniin gaafadhu waan xiqqoo ishee kanatu bultii namaa walitti na qabar. Lakkee akka Adiidha amma kun haasaa sin fidanii haasoftan kun waan qalbii haasaanidha. akka jedhanii jedhin malee isee takka jedhanii walitti nu naquu Hin danda'e tokko irratti hidhatee jettan amma immoo hin jala jettan amma immoo daldanii immoo
maatii qaba biyyaa'ee jetta immoo qabaa jettan eessaa fittan isin kan har'aan nagaara har'aa waliin jiraachaa irraa nuti har'aan nuti nama waggaa meeqaati waliin jiraachuu keenya. Ambade. Har'a kanuma dhaqee iddoo kana keessa moholol akkasii ho'aa buufaartu eessaa akkas fittan hin beeku wallahi. Bakka amma lammatatti hin deebinuuti ati naariniiti dhiiruma intiniin ta'e malee nama nama waan ta'eef dhiira namaniniiti naarin immoo bakka. Naa wallahi ani naaru garuu na namanan hagan ija kootiin arguttaa waa tokko murteessu bara. Bakka naarin gaanii dhiifamanaa godhimmoo yoon balleessi. Maanni kamasii godhare amma waa tokko bira gahuutti waan inni kamasii godhu hin qabu. Nan sabe biraankiin si gochii ture sagalee kee waraabaara yuutuubii irraan gadhiisa. Biraankiin si godhe. Biraankiin seenaan hin beektu ati biraankiin isa ijoollee yamanii jala fiiddee ilaalaa ooltu qaanis isuman jammare. Biraankiin abbaa isaa godhu waan akkasiitiin biraankiin nama godhuure waan akkanaatiin biraankiin hin godhine naan dhuftee. Waan akkasii bultii irratti deemu waan akkanaan barbaade waan akkasiitiin namaaf namooti nageen bultii namaa diigu. Gaafa akkana jettee dhuftatti maal saalfattu? Lakki maalammatu ta'eeyyuu adii soddaa mala isaanii nan beeka tuma ta'eeyyuu akkas jedhee dhufee sitti ni waan biidooma itti waraabbachuuf malee. Yala jeli bakka hoo qabuuti amma daawwatti nama natti amma tun dhaqee baafatee itti gootati. Hin gaafati. Firaankiin akkana wallahi firaankiin akkasiinatti hin godhin ammatu firaankiin fedhuwan. Amma sagalee waraabbadde ammati abbaa mana amantu ammati abbaa mana jaallatu si argeen jira. Maasha. Laa abbaa manaa koo manootu hin ta'in ati maaliif biraan akkasii firaankiin nama guutalee isheetti firaankiin na guutu tayyitu. Rakkoo maalii qaba kun yaanoo soba bar biraankiin soba maal biraankii dhugaadha hundumtiyyuu numa godhaan bichaa. Kana fuutee yuutuubii irra gadhiisa amma ijoolleen sitti jalatti si arrabsiti amma kana waan akkasii gadi ni sinna biraankiin godhaan akkasii biraankiin godhi gadi ni yuutuubii irratti. Narrabsinaa hordoftoota kana narrabsinaa isiniin jedha dhugaa rabbii aartee jirti waan ta'eef booddeen dhaqee sossobadha. Narrabsinaa garuu soddaatti immoo namni yoo argu yuutuubii koo hin arganne yoo ammati jaallatu ammati samantuu soddaan illee achi jalaa baruu soddaachumaan ilaalaa hubadhaa. Anammoo nan jibbinaa isiniin jedha. Kanumaaf ani bakka hambadiin isiin dawwala. Maashaallah tabarakallah. Wallaahi. Akkuma seenatti akka isheen itti abbaa mana amantu ilaala. Innis garuu baay'ee amanamaadha. Nama waan akkasii irratti godhu miti nan badee soba kuntaanaan irra ture. Viidiyoo isheenii kaameraa viidiyoo bina yuutuubiin baqatti garuu yuutuubii ijoollee ilaalaa oolti hin beekti waa'ee firaankii hin aartu jedhee beekuun aartii laata yaa rabbii koo. Na ilaala shaalaatti dabalee booddaan arfadha. Soddaan immoo yoo as jalaa arganii. In argusaan rakkoon qabu garuu na jibbu waan garaa keessa jiru haasa'u waan garaa keessa jirutu haasoftee naan jedhu lakkii wallaahi firaankii madalaguuf malee ishee ilaala jedheetanii yaade malee kanaaf miti an walitti isin naqu akkasii walii wajjin jiraatanii barbaada akkasitti isin walii wajjin hortanii ilmoo keessan guddifattanii barbaada malee akkasii wal loltanii barbaadu akkasii gargar baatanii barbaadu. Isiniin jedha hordoftoota koo barumsa irraa baradhaa. Dhugaa rabbii namoonni tokko abbaa mana shakkanii waan taanetti yookaan abbaan manaan sun amanamaadha yookaan amanamaa miti. Shakkaniitu abbaa mana nagaa abbaa mana dhaltuu biraa galagaleen ilaalletu ofii isaaniitti shakkanii ofitti kaasu. Abbaan mana gaafati si shakkettuuni silayyuu na shakkuunsee hin oolu ani immoo hin dhiisu jedheetu. Deema jechuudha kanaafiyyuu yoo isitti balleessee dhiifama naa godhaa nagaan turaa isiniin jedha. Laayikii sabskiraayib naaf gochuu immoo hin dagatinaa irra deddeebi'ee sabskiraayibiin koo ola deemaan jiru gadi na duraa nyaachaa jira waan ta'eef sabskiraayibii naaf godhaa isiniin jedha nagaan turaa. Yoo sitti tole immoo walakkaayyuu haa ta'u viidiyoo sitti dheeressuun kunollee dhaggeeffadhaatii yaada keessan naa qoodaa isiniin jedha. Dhiifama immoo asumaan haadha manaaf abbaa manaa walitti naqxee dubbii gootee naan jettu. Dhiifama balleesseera beekama viidiyoo dalaguuf ni hojjedhee malee akkasiin aartan nan beekaa chaawu.